ألفا سما دقيقة يفهمها وجل إيرو كننا إيرو جرما إيرو كننا هي أبلون تواجد كومنتي إيه منا ألفا أسمع رجل حسن صدق كلتي دربة كتير بلاتي إذا صدق قولا أكيد على قوتي نيجرامي يا دقا تكمل أمنا ميبرسا كومنتي كنا تشوفهم تنرتب ولجانو غارو بتوتاناني أما تيجانين جرامتي قدنا تيجانين بولتان قدنا جمع جرامتي أنا دكتمي تقول رأيو بولشو وانجرو سيجالا رامتي أكثر الرجال لكن نتاتي إلا وان قوتان قداتي جو ربي جداتي يوبر بادر التناشينا والرأس لا في التمايرون دبتوسين garuu mucaan sun immoo maquma keenya qabatee acha taa'uun isiniin jedhaan akka qotti dhugaa dubbachuu taanaan maqaa keenya qabatee mucaan sun acha taa'uun isiniin jedha idduma jiru san dhufee isiniin dubbatin isinii wal arginu yoo barbaade amma rabbiin nagaa buusee barruu bokkaaruu akka jimmaa yoon taane akkuma oromiyaatti mucaa kabajamee jiru waan ta'inaan akka kabajame taa'uun isiniin jedha rabbii jedhaati. يوسف فمي أشومت إيسا. لا ألفا كورين كنا فيلا تمنان أكجيم ما تلاقي فلو ألفا نمني كنا كورين فيلا تمنان كورين كنا كنا أصاب نيجي كورين كن جيرة جنة سيقالة جولي ناسي مي أكو جمعة كنا 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 نيوالي أقلو كم برا كورين جرو حسن وني كم نيجروتي سيقالة كنا نتي أي جارة مي ولي قالم نما سديم مبارك هذا نيرتينو إني سو أشوم هتاو nama kurnan as ijaarranne kurnan kana moolaan dhiibbaan mitilaan abaluu kun laala amma beektanu hamma dandeessan nama hubannoo qaba jettanii nama waan tokko waan inni kana hin nageenya wanti inni kaleessa jedhu kun nu fayyada fakkeenyaaf amma warri waan kana mormaa warra baay'een isaa warra paartii Abiyyi deeggaru miti kanaafuu warra paartii Abiyyi deeggaru keessaa akkuma jimmaatti nama hubannoo qaba jettan nu eeraati nama san fudhannee nama sana walitti qabannee erga walitti qabannee booda afaan kee dammaan qabe afaan kee dammaan qabe hasan afaan kee dammaan qabe kun nu filatamee akka jimmaatti keessaa bahu dhiisiin sin jedhe sana booddee mubaarik kottu taati walii galtanii kun nageessan mubaarik kottu sigalee ela alfaan bakka kee abu kun rakkoon qabuuti kun kana nu filadhaa sana achitti raanfadhaatiin jedhe ammaaf hadhee yoo filanne koo bor waan barbaanne gochuu dandeenya ho مبارك السماء سدامو بكبوي وكيبو سدامو كي أرسي بكبوي متي جمّا بكبوي دكي يوتا سان كوتوتي لكي نباسون دندسانو جدون دندوان وامي تكي سان يندو فيكي سابان ركون كمي أكي نمكو دنو إجارة دبينغا بابادا أدرا آساول الكابولان قلمي اسكريفتو يو قبات في دي باريسيتي مقاجر ألفا نزيف حسن إذا مارا مبين أيه موتي دبادو ناكو لا عنده بتشو في ميت أكغون مقاسو كتكون مبين بربادني لكوسو تكون مقاسو مبين أكبر أكنا غودا منا إيه نكاس غودا ألفان بربادني برسيرم برسي ماما حبيبتي برسي بسم الله الرحمن الرحيم مناديش Okay, bismillah. Muna dhugaadha. Warri munaa barbaadatan lakkoofsa tokko bas kilimaa tokko malee warri munaan nuuf taati asaasin jettu waan isin nu gorsituun fudhannettan munaan lakkoofsa tokkodha. Angara kootiin munaan naaf taati waan isin jettu nan fudhaan. Lakkoofsa tokkodha. Lakkoofsa tokko barreessaa warri. Arkitaalaan tokko barreessinaani nama kudha ni jedhu. Lakkoofsa tokko warri monuun taatu nama biraaf kaannettan lakkoofsa lama warri munaan naaf taati lakkoofsa tokko. lakkoofsa tokko munaa tokko lakkoofsa tokko nama 100 keessaa nama maalee dabboo amma kennate kennate makadaba namni yaada falmii namni jaallatanii filatamu namni silu Sigale arkitaalaan jaalladhaan filatamu namni muraa mormu yoo jiraate birrii walitti buufnee amaanoo libstaalee finfinnee galchina. Salaamu alaikum. Tokko miti hasanii ittaansi
Asan biyya nuuftaa warra jettan lakkoofsa tokko asan biyya waan inni jedhu fudhanna ani akka kan kootti asan naaftaa waan inni jedhu jala nan deema waan inni jedhu nan dhagaan warri hasaniin hin dhageenya. Maamati barreessi kakalanii. No maal barreessanii bakka barreessuun barbaachisu bar mirkaneessaaru sagalee caalmaatiin. Wallahi mabraatiin gola godina ciishin. Warra bira kamee alfaanu barreessuu dandeessaa? Okay, nan barreessa sarakoo shammaan yaansi faallo chitti. Nu barreessi alfa ummata kennataa jira. Okay, wala kuno hasan filatamaa rana. Hasan filatamaa jira kuno. Mormii tokko arginen. Hasan. Wala. Hasan. Okay. Arkitaalaan filan nan giftii koo nama lama sadii jettee misin. Wanta kana jedhamu hin jiru. Hasan. Hasan darbeera. Darbeera Habibi. Sadaffaa immoo alfaa namni jettan. Alfaa. Alfaa. Lakkoofsa tokko. Alfaa lakkoofsa tokko warri mormu immoo lakkoofsa lama. Gabaabaadhaan kanas. Sadaffaan alfaa. Yes. Hasan. Ma alfaanis nam tokko mormaan jiru. Alfaa. Nam tokko. Nam tokko lama. Qoy nam mormaan. Lakkoofsa lama barreessaa qoy. Allahu akbar. Okay. Asan inni darbee sa'aafafaan tokkummaa tokkummaa humna akkasi. Tokkummaa humna. Tokkummaa humnaa nama waan inni jedhu nan fudhaa fakkeenyaaf waan hin balleessa irratti waan inni gorse nan fudhaa gorsa isaa warra nuuf ta'a gorsa isaan fudhanne waan inni dhowwen dhiifna aasaa isaan dhageenyattan tokkummaa humnaa lakkoofsa tokko barreessaa. Ammaati barreessitu alfa barreessaa harkaa. Namni kuma inni alfaa barreessaadha. Muna. Okay. Maqaa inda kabii maqaa jalaate barreessi. Ati qabaan jirtu alfaa. Kabaan jira. Kun kisan jira dhannan qaba. Qabaa jira alfaan qabaa jira. Ay kabaan jira. Kabaan jira. Kunoo tokkummaanis darbeera. Nama biraa fidaa kan nasiif jettan moo maal jettan? No, barbaadu asaatiin barbaadu gadwee nama rabsaan no barbaadu anaanis hin jalan deemaa no qananii keessan galchina. Shamara keessa nama dabalaa. Dabalaa shamara keessaa tokko. Maqaan uwweera. Shamara keessaa jawaaree yoo ta'e jawaaree aggaaroo. Jiituutti jawaaree. Mee jawaaree aggaaroo barreessaa. Jawaaree lakkoofsa tokko. Jawaaree. Jawaareen akka kan kottu waasin wanti jette nan fudha rakkoon qabu jala deemna warri jettan lakkoofsa tokko jawaaree warri jettan. Lakkoofsa tokko. Durba tokko daballuu Hasan. No durbi lama ngaa baay'ee faayidaan. Sheeka keessaa. Sadiitu ta'e bareeda. Intola. Okay, sudah bala okay, rakkoon qabu durba keessa. Jiitu fida. Yookaan qananii. Meegaa jawaareen darbiteetti. Jawaareen darbiteetti jala nama tokko jedhamee ni qabuti. Jiituu kunoo barreessaa jiru jarriyyuu. Okay. Jiituu da warri jettan okay, sila lakkoofsa tokko barreessaa. Kun maqaa barreessaa jiru wallahi. Jiituu jawaaree munaa jedhani kunoo. Wallake. Maalikaa? Nasiif mormi jira. Jiituun illee darbe. Okay, dhiira keessa nama meeqatu galu Mubaarikiin. La bunaako. Muna. Akka ummanni kun filatu nan beeka. Ambiiziidha ka. Burna komattudha. Wallahi isa dhuguma. Akka ijoollee na filattu nan beeka na komattu kun. An bakkee taa'etanii bakka isin na barbaadan itti dhufa. Alfa naa gabaanaa. Turkiidhaati deebisi alfaa. Mubaarik wantoonni ta'uu qabda keessa wantoonni ta'uu qabdaati Mubaarik musammaa irratti lakkoofsa tokko. Mubaarik musammaa akka ijoollee jibbaatu waa'ee siyaasa qabu. Hasan. No Mubaarik dhaggeeffadhu waan namni siin jedhu dhaga'i keessa galuu qabdaa. Akka gaafa biizi ta'e muna Hasan. Keessaan illee dubbannee rakkoo waan siyaasoof keessaa hin qabne waan ta'eef keessa galuu qabda warri Mubaarik Galatooma kunoo barreeffame egaa akka uummanni nan dinne nan beeka kunoo. Akkas. Galatooma. 4 kiiloo galatooma wallahi. Galatoomaa dhugaa dubbachuuf. Lamaa naa jiraadha wallahi. Okay, nama meeqa guuteera? Ilaal namni waan katee namni biraa namni fidoo Qoy mi alfaa Saddeet gaheera. Torba gaheera.
Torba gaheera. Torba yoom ga'e manni. Abdii Oromoo. Dhaggeeffadhu gaasitti Abdii bulchaa. warra gastiirra jiran afuranii fi jiituu fi jawaaree fi tokkummaa torba. Mubee. Sammuuta qabani. Asa. Okay. Tamam. Torba. Nazifiin. Yookaan Ahmad Boorishaa. Nama sadiitti dabalaa waan komii hin qabne. Wayne ijoollee keenya. Abarreessa. Ahmad Borishaa dabalaa sa Ahmad Borishaa sa Abdii qabne. Ahmad Boorishaa. Abdii qabne. Nama yaada bilchaataa qabuudha Naziif. Abdii Oromoos kan jedhaa jiru jira. Barreessaa Abdii Oromoo. Boorishaa. Okay. Abdii Boorishaa. bulchaa. Meemee Abdii Abdii bulchaa warreetti lakkoofsa barreessa. Abdii Abdii Geetaachoo. Abdii Geetaachoo. Allahu. Abdii Geetaachoo siyaasa keessa jira siyaasa. Abdii Geetaachoo innis irratti baay'een tuniin jedhu waan ta'eef la Abdii bulchaa sana. Abdii bulchaa warreetti meemee barreessa. Ahmad Boorishaa sittaanaati. Abdii bulchaati Abiyyaa barreessa maalana. Sijjimmaa fa'a. Ustaaza kan atau ustaaza ta'e nama danuu. Rakkoon qabu silaamaan rakkoo qaba maa wanti sagalee ustaazaan tokko daawaa nutti godhu jiru. Hasanoo wanni kun amma bakka ijoollee walirra. Eeshi Abdii bulchaasi. Abdii bulchaasi namni mormi hin jiru. Mubi ati qabi bakka Bubaarik ati qabi mee waan kana ati qabi. Qabaan jira. Qabaan jira qabaan jira. Oke booddee bittee nutti himtana. Ahmad Boori isheetti amma isheetti maati. Ahmad Boorishaatii fi intinaan fudhatamanii natti fakkaata Abdii bulchaa. Nama tokko tapha akkana taana. Awwal kadir mee warri awwal kadir nuuf ta'a jettan. Awwal kadir. Kudhan. Tokko barreessaa. Ani akka kan kottaa awwal kadir naaf ta'a nama fakkeenyaaf ijoolleen keenya warri awwal kadir hin dhageenye tan lakkoofsa tokko barreessaa. Mammadaan jijjiiraan dinnee na beekti. Mammadiin ta'an jedhe mana mammadiin hin dinnee. Jara sanaan ija beekti ni kun haati komantii. Mammadiin keessaa beekaa keenya. Awwal kadir illee darbaa jira. Awwal kadir tokko barreessaa fi awwal kadirii. Warreen ta'a jettan. Warreen ta'u jettanu noo jechuu dandeessu warreen ta'a jettanu awwal kadir. Awwal kadir illee darbee jira mubee. Eeshi tokko lama sadii afur shan jaha torba. Abdii bulchaa. Okay, sergattee ta'a. Abdii bulchaa kun tokko. Elaasinii himu maqaa. Okay, Alfaa tokko dhaggeeffadhaa gaa warri jala jirtanus nama tokko na jalaa badeeffani reeffan katabe mataa keessaa. Laa nama tokko naa himtu. Na dhagaa. Ahmad Boorishaa. Munaa. Ahmad Boorishaa. Hasan. Munaa Hasan Alfaa tokkummaa. Jawaaree Jiituu. Mubaarik Abdii bulchaa Ahmad Boorishaa awwal. Ayyee dhugaadha kula naannatti of hin galmeessine akka goonuugaa dhiifamaa hojii yaada. Nama kudhanan kana ummanni jaallatee isa kennatu. Utuu isin hin jaallatinis ka'amu. Nu haala garee mijeessine namni kudhan qofti nun gahu 20 iyyuu guuttachuu dandeenya. Isinii galee abshiraa garee ijaarrannee dhaggeeffadhu Hasan. Itti gaafatamummaa fudhannee amma lakkoofsa walii kenninee garee ijaarrannee kaane ummata ijoollee keenya bakka jarri jiranu garee wayii ijaaree nama dhibbaa wayii nan qabaan sanas itti daballee waan jimmaan jedhame biyya faranjii isa jiraatu bakka barbaade jiraatu finnee lakkoofsa danuu qabaanis gaggalchitee kaane ummanni kun immoo achirratti qeeqa kaase abaluun bakka baluu nu buusaa yookaan immoo abaluun nu dabalaa yeroo ni jedhe dabalaa deemna. Meegaa yoo akkanatti wal ijaarree jenne dhaggeeffadhaa gaa inni munaan sila jette dhufeera abbaan barbaade yoo barbaade dhaqee bakka sana yoo nu taa'e akka amma Hasanis munaanis jedhe jechuudha. Bakka sana yoo nu taa'e yoo jijjiirames yoo achirraa jijjiirames nu asii ammi kun ummanni kun nu jala yaanaan. Nafichisiisi kan dhaabanii koo. Naziif Jibriil nama ishee jedhamu. Mucaa Naziif Jibriil jedhamu sana utuutti dabalatan jaalatti fakkaata. Naziif Jibriil baay'ee yaada bilchaataa waan qabuu fi kudha tokko fagooni Naziif Jibriil maa inni maa yimmi nama miilee namee qamaa. Mee namni Naziifin jettan lakkoofsa tokko. Naziif nama waan kana irrattu shoora guddaa taphatee raqama tokkoffaadha Naziif. Ayyee kanaaf yaada kiyya fixadha gaa Naziif amma jala filatanutti gareen kun yoo jiraate Muna Hasan Alfaa gareen kun jiraannaan
wanti nu gamatti fayyadamnu yoo jiru makuma afachi taame numti wal dhowwina mee dandeenye namuma kana jala yaa'e ummanni wala rasuu nama rasuu dhiisee jennaan mee maaltu garee gama naayyuu nu barbaachisu maqaadhuma afachi teenya yookiin immoo mamara jaziraas ta'e abbaan barbaade achi ta'a ijoolleen keenya rabbashaan jiranu asuma nu bulanii rabbashuu dhiisaniiru mee maaltu nu cinqee gaa sana booddee mee yaada laalame kanaaf wal dhowwuun barbaachisaadha akka gandaatti ijoollee garee ta'e ijaarru telegiraamii banannu hundi keenya gareetti dabalama uummata geessine. Warra amma filatan warra sinfilanii dhaggeeffadhaa yaadan sinii qaba akka nama sinfilate keessaa tokkotti yaadan sinii qaba yaadni kun tokkoffaa wanni isin irratti hojjettan tokkummaa ijoollee Jimmaati. Tokkummaa irra caale tokkummaa ijoollee Jimmaa irratti wal qoqqooduusa ijoolleen Jimmaa siyaasaa wal nyaattu irratti bakka keessaan iyyuu dubbadhaa aasaas irratti dheeressuurra jennee kana goone tokkummaa ijoollee Jimmaa wal guruppii qabne akka waan irratti hojjetamuu qabu akkuma mubeen jedhu garee Hasan Alfa waa tokko walitti himna. Koreen kuni yoo abbaan barbaade bakka barbaade metti Jimmaan bakka bu'ee dhaqee filatame gadi fuuchuus hin danda'a geessee kaachuus hin danda'a. Namni keenya nama kana jala deema waan ta'eef abbaa barbaadne bakka barbaadne Jimmaan bakka bu'ee dhannaan deebisuu dandeenya kaa'uu dandeenya. Mee bakka beek namni tokko isin hin danda'u wallaahi summa wallaahi. Naamana. Akkasiin adeemamu. Akkasiin adeemamu guruppii teelegiraamaa nuyiidha amma warri itti gaafatamtoonni. Lakkoofsa qaranii nan fidaa munaanis kan nama beektu hundan fiddii hunda namaa ijaarra. Tamam. Rakkoo tokko amma bichaa nuti amma asirratti nasihaa Asa. Jira inni sun hin jedhaara laal hamma san. An ammas kan jechuu barbaadu inni sun jira amma gaa. Tole nama kennanneerra abalu kun nuuf ta'a jenneerra. Garuu inni hamma jin munaa jette kun jira. Booda as jalaa baanee gaafa guruu nama fakkeenyaa nama 700 ta'a ilaalaa. An booda namni tokko moo bakkeedhaa dhufee ani hin argine. Wanti kun naan ta'u akkanan ta'u isa jedhan kana dhiisuu hin dandeenya. Isa jedhu mataa keessaa jira. Gareetu ijaaramaa raagatitee fi asan koo abbaa barbaade sagalee namni 100 fakkeenyaaf nama 200 guruppii hidhanne namni 100 Mubaarak Musammaa ka'ee akka hawaasaatti tajaajila malee bakka sana qabachuu hin danda'u yoo jedhe mirga qabaa dhiisate achi hidhannee wal dhunkurraatti achi toludha. Mubaarak nama lama wayisni maqaan isinidha. Mee itti yaada. Digdama yoo guutuu alfaa. Inda balla gareedhaan ne ijaarreen siin jedhaadha. Inda dabalsu itti fakkaate. Gurbaa amma keessaa bahe Farajalii mucaa jedhamu jechuudha. Yoo barbaade Tamaama mirti isaati mucachila. Kanaaf qophaan Tamaama gaafatama yommuu mirti guruppii ijoos lamoota mucichitutti dabalamiin jedha akka yaada kiyya. Tokko dabal. Maashaallah ta'u. Ayyee. Asanoo. Raadiyyee dhaadhu ijoolleen. Reediyiin kun isa abbaa walaloomu dhiisin ni nagaadha yoo namatti bu'aa biibi. Hasanoo. Abeete. Hasan. Namicha dheengata wayii gaafa walgahii wayii gaggeessitan dhufee yaada bilchaataa wayii dubbate raayidhuma riyaadhuma maal wayiitti nama yaadni isaa akka namatti tolu fuulolee walirraa kana naannoo. Ziyaadni maali maqaan isaanii? Ziyaadni. Hasan koo yoo wallagee guddaa asumatti gabaabsaati namni keenya kan dhokoti danuudha kan itti komatu dhufee nama abalummaaf galchuu diddan jedhutti danuudha garee keessatti dannee daddabaluu wayyuutti ilaa wal geenye amma kana walitti qabamnaan garee ijaarree lakkoofsa amma fakkeenyaaf alfaan naa erguu danda'a nanidha namma Hasan naa erguu danda'a kunoo Hasan fooloo deebisi kanaan Alfaan jira. Munaati turis. Kan kananii nan qaba. Wal ijaarree kaanii ijoollee. Mubaarak kan biraati sakaanii hin jirta. Koi sakaanii nan nufa abbo. Sakaan naa wayyaa koi. Lakkoofsa kun barreessa dhufe. Lakkoofsa naa ergaati. Wal ijaarraa garee wayii sin jira. Ziyaad Jabali itti gaafatamaa magaalaa Riyaadi. Akka makkaa kanatti itti gaafatamaa magaalaa Riyaadi. Nama guddaa nama dandeettii hubannoo dubbii qabu. Ilmi keenya sin hin galchu. Anda bareera Nu mucichi. ajjeestan baran. Baga dabarsu. Ilaa lakkoofsa kun barreessa munaa argitanii kun ola.
Na deebisa kana lakkoofsa tokko barreessaa jira kuno. Okay. Mubarak. Argitanii? Follow deebiste? Godheeraa sirna poolisii godheeraa. Baay'ee munaa deebiseera. Sirriidhaa san. Asaniin fireendiidha. Kanas bakka haasa kana gabaabsinee amma dhaqee guruppii ijaara. Nama barbaaddan fiddanii. Okay, amma gaa yaada tokko tokko. Mubarak follow go. Wadda mana dura kattare. Ube amma gala WhatsAppiin kun yoo dana nama galu garuu kan nukumatu nama kuma lama oli nama hedduudha waan ta'eef WhatsAppiin kun akkamitti yaada nama sana mudaa hubachuu dandeenya. Telegiraamitti WhatsAppii ijaarrannee WhatsAppii ijaarrannee Telegiraamitti uummatachi guura. Kuni eenyuun hin jibbu Oromoon kutaa kamtu hin jibbu akka jimmaatti ijaaramuun of ta'uudha. Akka jimmaatti yoo ijaaramte yoo namni jimmaan keessaa gadi ba'ee kutaa nama arrabse irraa qabuutu namatti himatamtu qabdu kan jedhamtu ijoollee keenya qofa miidiyaa irratti jechuudha. Eewutti manna kana kan jedhamu maaliif akkana jedhamu namatti himatamnu qaamna kana booddee kunooti alfaan hawaasatti hin beeksifna Oromoottis immoo qananii biratti ta'us alfaa biratti ta'us munaa biratti laayivii gallee qaaf tokko yaa Oromoo yoo badiin humna olii jiraate ijoolleen keenya sitti balleessan utuu kutaa keenya hin arrabsin kotta nama kana kennanneerra jedha natti maatii geesseen bakka jarri jiran hunda jalatti beeksisee jechuudha. Nama qabna namatti himatamnu qabna jennee beeksifna kuni dogoggoraa miti. Sini galee namni kana jibbu diina. Tole. Asirratti gaalaan amma maammees bakka maatti maammees tilaayyuu gaanii jalqabara jira maammees achitti nuu qabaati maaliif wanti nu hawaasofnu wanti nu gochuu qabnu ergaa gara oliitti ol ergannus waan gaafachuu qabnus bifa kanaan gaafanne jechuudha maammeen achi keessatti simaani gadi qabaa keessatti qaba yaa Hasan tole siyaasni maammee samii aboo barbaade mucaan kun garuu ija keenya gabaabanuman achuma nuuf kabajaa yaa garbi dubbachuu ani wallahi summa wallahi waan jettan naan jedha abbaan fedhe morma abbaan fedhe jaallata miti ani laal akka mataa kootti ta'u ofirraa dubbadha maammeen tu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e warabbal kaabaa nama bulchuu danda'u yoo immoo kan mormu ta'e wallahi sadarkaa jawaaritti nama mormuu danda'u malee nama jara kanaa gadiiti miti maammeen jaallattanus jibbitanus fudhadhaa siyaasni isaanii ta'uu danda'a. Isa kana silaa kana ijoollee waadaa tokko isiniif agalamu Hasan dhagaarta miti wallahi laazim waan maammeen jiratti balleesse marasaa tokko maammee gaafannee irraa fudhanneeyyi akka naannoo Jimmaatti guruppii dhallu keessatti isin kiisii gaafa yoo barbaada isiniif adabsiifna yoo barbaada dhiifama isin gaafata akkana isin jira Ahmadiin kana galchiiti yaada irraa fudhadhu Ahmadiin Sagantaa gargaarsa wayiin qaba yeroo mana badadhe abbaan isiniiti abbaan qaqqabdan nu qottaati gurbaa sana ijoolluma gaarooti hin dhukkufata amata tokko dhukkufate yoo qaqqabdan qottaa yoo qaqqabdan isaati yaannan xumurana dabarsu Oromoota kutaa biraatiif buufanii alfaa qora jalaa bu'a Oromoota kutaa biraatiif wanta dhaamu yaa Oromoota kutaa 11 ijaaramsi kun Oromoo balleessuuf Oromootti duuluuf siyaasaaf gandaaf osoo hin taane ijaaramsi kun Oromoo Jimmaan Oromoo kan biraati wajjin tokkoomsuu warra maqaa Jimmaa qabatee gadi ba'e nama rabsu dhorguu waan akkasiitiif akka ta'e nu hubadhaa isiniin jechuun barbaada hangara kiyyaan kanuma xumureen jira yeroo xumurtanii yoo qaqqabdanii kottaati gurbaa kana narkatti gatamee jira waggaa tokko haalan ittiin gargaaramu mijeessina yeroo gaarii naa qabaadhaa yoo isinitti balleessi afoona lilla. Ati yoo anaaf fa'i afootunaa jedhi isheen sila fa'i kumataan oole. Afoota. Bagana arrabsite baga waan barbaadna jette aboo illa wallahi eessa wal geessina utuma arrabsite eessa wal geessina wal gorfanna ani nan gorfama alfaa hojin hasaniin nama kabaja guddaa isaa qabu alfaan immoo wallahi hadhan gastii irratti argee namatti naasee baay'een jaalladhe haasaan sanaa ta'e waa biraan jedhee miti ati achin teessu innuuf ta'a gara kanatti naan jedhe waan innaan jedheef naa gala sinii galee kanaaf akkasitti ifaan ifatti waan jiru sirreeffataa deemuu wayya malee achi nama dhiibuun hin jaallanne an sigalee mubaarik bakka rakki boon mubaarikiin hin beennu maal eessan naqaree jedhan sigalee eessan geeffama jedhan maa bineensa wayiiti moo Abshira akkasi galatooma ulfaadhaa nagaatu illee ulfaadhu tole galatooma yaada gaariidha.
namni uuma nama jaallatuuf nama hamataa nama kumata malee jibbaa namarraa qabaatee miti. Amma laal dhugaa rabbii dubbachuu fi wallaahi summa wallaahi warri hamamaameen kun waan ta'u akkanan ta'u jedhamu utuu nama biraatiin guyya tokko jechi tokko jedhameeni danda'ee dhaggeeffatu wallaahi eenyu abbaa fedhe ta'e. Uuma jaallatuuf tariitii waa inni karaa jedhu barbaade irra deemuu deebiyyee yeroo tokko qeeqaaf yookaan jechaaf itti fayyadamu malee hin jaallatu eenyu abbaa fedhe yoo ta'e hinuma jaallata. Amma warra biyyiin deeggaru. لا لا والله جولي قوم باتي سكاتي. السلام عليكم. نجال كبر الرف نجال كبر الرف ورني ما من أرجعني ما دين كده كافا أبيجي هنگو بدي جد ميا ساما توري لكن دوا كيم بربان نو تياسا كيم بربان نمالي دوا كيم بربان نو يدي باي نو ليبي باي فوتو أدو دوا كيسي رات بتا توري ما من نعكتني ما بيتنو يو أكم تاي نمني فقاتي فقاتوس Amadi jamaati walitti naannaa rakkoo tokko qaba. Amma Alfa. Nuti kumaatama. Alfa. Dambulti ale gaataananitti kan hundutti gaafatamaa taanaan inni jala bulu maal taare kudhanirra wal darbuun saayyuun taane kudhalee mammoo kudhatanii Sagaleen kun nagaamu sagaleen koo. jirame Alfa tokkittiitti dabalee shamara keessa yoo tokkittiitti nu dabalee immoo itti nu dabalee salphanneerra la nu diigdi tokkittiin humna Kananii sababii siyaasaati kan saatiin barbaade gadi ba'ee dubbachuu danda'an hin barbaadu. nama arrabsu nama arrabsu hin barbaadu. Akka kootti nama arrabsu nama haati kana haasa. Saatiin barbaade waan itti gaafatamaa keessan hin ta'u. Fakkeenyaaf isin jalan deema malee ani itti gaafatamaan ta'u garuu tokkitti itti galuu qabdi dhugaa. Sirriidha walba. Tokkittiin laazima dagadhee baran wallaahi laazima. Ammatti galfanneerra amma kan barbaade akkana kan barbaanne na sofne na gootaniittu afaan na qabdaniittu aangoonatti. Kabajamuu afayyaa hin bakka ammas saayinatti Alfa baguma alfaani batana keessa na gorsaa kana wada fangan korra erbe buusa. Atu yana makorsuu filatamte maal samitu. Tole amma ijoolleen nama asalitaan agarsiisa Ahmadin galchishi. Shinambaan Abdi Gerati Ahmadin Mube nama galchi Kana soma Mube galatomi shi yaada jara Ahmadin ane gara desa Ahmadin nane gara Ahmadin nagalchi yaada jara fudufi galatoma wargiftu nu kenna yaada deeggartaa ta'uu qaba kabajamtoota hordoftoota maatii ilmaan keenya gidee wanti hin hubachuu qabdanu nama tokkitti wanta dhiisana yaada waan gootan yoo nama fakkeenyaaf namni dandeettii qaba namni hubannoo qabu abaluutu lafatti hafe kan jettan ta'e nama achitti dabaluu malee bifa mormiitiin akka hin fayyadamne isiniin jedhaa ulfaataa galatoomaa gadi buunaa nama biraa galchiinsiin jedha. Kana waan tokko yaada biraa akka hin galchine laa kanaaf. Amma nuti jechuun ofiif ila nu ijoollee jimmaatu nu filatte ijoollee filataman kana hunda jaraayu jechuudha yoo isiniif hin taanes jechuudha akka hadha iyyaa oolle kanatti walitti iyyuu osoo hin taane waa manatti darbe mubaarak. Akka hadha walitti iyyaa oolle kanatti miti amma namni filannoo kana keessatti isiniif hin taane amma adaraa amaanaa rabbi kottaati yaada kennadha nu hin baana jechuudha. Qanani jiraaf bootaa kenni jirarraa yaada fuudhi. Borimmaa ajandaa kan jedhamu hin jiru. Ajandaa kana akkasuma nama filatame kun ila gareen hidhame garee sana irratti nama walitti qabuudhaaf nama walitti qabne walii wajjiniin mari'achuudhaaf malee walirratti aangoo fudhanne yookiin walitti duuluuf yookiin wal cabsuufis miti laa wanti isin beekuu qabdan. Kanaaf amma kottaati jarri mormii qabdan yaada mormii kottaa yaada mormii keessanii ibsadhaati qanani ati irraan baheen jara yaada mormii qabu jara yaada fuudhu.
bilillee ijoollee baay'een bilillee jedhaa jiru. Bilillee waan wallahi TikTokii kanarratti bilillee argaa hin jiru yaa jamaa. Banan yaada koo ibsadha jettee muziyyee kun nama kolfaanuun taasisna waan kana zaggaa bakka waan kana cufa. Abdii jeeraa kana galchi. Saarraa jirti maadaam saarraa jirti namoota yaada mormii qaban galchuutu yaada irraa fuudhii Anjalaa baheera bakka. Barooti gaarii isinii bawwina alfaa jawaaree. Barooti gaarii. No. Saasa kana dhaabaa. Guzii Ahmad ijoolleen bichaa namni hundinuu galee waan jedha jedhuuni waan hin taane Alfa ajandaan wacni wanta argeela analaani ijoollee walitti qabdee jawaareen fidde. Mormii kaasee baasee eenyu ta'e miti Maammadis bakka isaa jira ijaaramsa dabalataa kun natti tole. Nama gammachiisa. Maammadii sirriima bar wanti nu mormine bar akka bar Maammadii nama nu caale bilchina qabu nama eenyuun fakkeenyaaf ijoolleen keenya beekaasa qofa qabutu hin taane nama ijoollee illee amansiisuu danda'u nama bilchina qabu garuu bakka siyaasaa yoo ta'e bakka nun bu'uudha malee bari siluma Maammadiin jibbaasa yookaan bakka nun bu'uuchuu barbaanne. Erga mana banitti dubbatta ati yaada fuuchuuf fuudhamuurraan qabdu afifti. Karaa Ahmad Boroshaan dhufee Abdii Jamaal waa yaada qabdu ummataaf ibsi malee kananiidhaan dubbii odirraan qabdan. Ummatatti gadi dubbatu. Waa'ee Maamad Aljaziiraa irraa kana ta'e yaadnaa wanti isin amma filattan hundinuu na gammachiisaa natti tolaa yaada fudhachuu danda'udha. Natti tola baay'ee. Dubbadhaa Yaada koo fixeera. Amma warri filatamtan warra akka Ahmad Borishaatiin koongiraaguleeshin naan jedhaa akka warra filatamtan. Baga gammadde Ahmad koo. Borishaa keessatti aangoon tuffatina aangoo. Borishaan keessa Borishaa keessa galte taate Borishaa. Barooji gaarii Filannoo guutuudhaan maaragiin kaatamee amma poolisiin keessa ka'uu deema. Tiktokii keessa maal dubbii miidhamaa filannoo guutuudhaan sagalee guutuudhaan filatame Maamma Borishaa barooti gaarii. Ahmad Tollaa galchi. Ahmadiin ol galchi abdii gadi wayii. Amma akka barbaadan xanqarqi balaatin kananiin immoo akkasin jala jirtu bara akka barbaadan baatanii waa dubbachuun hin jiru nama guddaadha sin fakkeenya taatanii dura keenya deemaa jiru waan ta'eef. Mitiire. Kana booda mormiin hin dhiyaate yaadu. Kana booda mormiin ka'u hin jiraata yoo ta'e yoo namalee hin ka'e malee kana booda rakkoo hin uumamu hin yaadu. Rakkoon jira. Rakkoon bakka baay'ee jira Borisha koo rabbiin obsaa fi dandeettii ittiin qabbaneessitan isin hirka hakaa'u. Amma galtii guuttadha. Wadargi Ahmad Faaris kana kunoo. Qoy Anjalaan baa. Taaptaaf dhaabammaa taakirraa nu baasuu jira. Meekuma 200 galchaa taaptaaf irraanfattan. Biddatti galtan jedhaaga. Irraanfattan namni 100. Borisha koo danda'e gaabii. Wallahi an Mubarak Musammaa filatameera moo hin filatamne kana bicha naa deebisa. Filatameera. Ani oda arabanna biroo reefan dhufu. Mubarak filatameera. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbanaa jedhiga. Inni baga aangoonaa qabatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif bogastiin kee naman galchuu imbaayitii ergi nagashi imbaayitii ergi erga silaatii siin jedhamiti ergi silaatii ennoti galtuuti. Wallahi inni kana dhufu gastiirraa nama qannasuu hin danda'u bar gastiirraa nama qannasuu hin danda'u nama bakkeetti illee invaayitii gochuu hin danda'u.